dubbattu taate san dogongoruu ni siinee ni mala. Kanaaf viidiyoo guutuu on nu baasaa yoo Sumayyaan ka dogongortu taate bakka kanatti dogongorte ni jenna. Wanti nu dhoggus hin jiru. Nama mormina kala sekarang juga ijoollee muslima keenya namni yoo dogongore nama deeggarinaadha bara ijoollee muslima nama amantaa kamuu ta'e yoo namni dogongore nama sarratti qabsaa'e malee nama haamileen ta'iniif maaliif Sumayyaan dogongortee dubbachuu dandeessi yookaan koomantiidhaan waa jedhanii arrabsanii waa jechuu dandeessi aartee laakiin Sumayyaan akka karaatti deemtu tasgabbeessitee gorsuu qabda malee Sumayyaa deeggaruu hin qabdu sababiin hoo haadha abbaa ishii dhugaa dubbatu jira malee dhiifama yeroo wal mormii beekumsarra akka taatu taate guutuu wal mormaa oola. Miidiyaa kanarra ni agartanii dhiifama na godhaniin dhaabbadha. Abdul Karim adillee dhaabinee ko enu masih lakkoofsa tokko tuqanii jiran Ustaz Saabidiin seesis. Mee wal jala dhagaa wayita dubbattan billaalee. Dhiifama garuu sin caalallee hin beeku. Abdul Ustaz wanni illee jiran Abdul Hakim. Abdul Karim itti geeffadhu. Lachuu seesisiin. Ustaz lachuu Kan seesisiin. jedhaa jiru bar. ila warroonni qo'imee obboleessa kiyya nuti kan jedhaa jirru nuti dhageeffadhaa ka sheetonillee ni jirtan na fakkaate amma dhuftanii jirtanii nuti akka kiristaanaatitti ka jedhaa jirru intalli tuni turtee gitti haga amantii kanarraa baate bee dhugama rabbii kana isin rabbi shaadaa kan namatti bahu rabbiidha arrabni keenya dura keenya goga intalti kun haguma gizee amantii keenya keessa turtellee haga ishiin isa rarrabsaa turteen hin beektani intalli tun intala safuu gabbaatee dubbattu duntaana gizee dubbattu akka nama namummaatti odoon taane hoo dhiisi jedhanu intala hin dhageenye dhalaala intala dhiisii wanti kun hin ta'u Barattuu dhiisa koomantii illee barreessin cadhisitaa dabadhu. nagaa jirra galata rabbii dhiisi hoo Meen jedhanii gabaabsi nama dhiifama waliin qaaliiwwan hojjechee takka narraa fudda. Barattuun sirraan gaaffii qaba maal ganama viidiyoo waraabdee guyyaa kana fayyaa kana haasaa ooltu maali kalas yoo yeroo tokko dubbatan hin gahu barattuu maal rakkoo maaltu jira? Mee waan kun eega hawaasaan taane haati viidiyoo haa kaaftu dubbii gabaabsin obboleeyyantii qaali hin taane mi'ee hin taane viidiyoon sun haa qabu Lakkii kanarratti nuti nagaa barbaanne bakka barattu. Sumayyaan viidiyoo kukkutame malee viidiyoo guutuu gidi haasoftu isiin kan isiin irraa kaatee dubbatte maal kommentii maal akka jedhamaa ture ragaadhaan kottaatii kitaaba keessan keessa eessatti dhiqadhaa akkamitti dhiqadhaa kan jedhu kitaaba keessan keessaa fidaa jettee ragaa gaafatte waan ta'eef Sumayyaan dogongora tokkoyyuu hin qabdu Sumayyaan. Yoommoo waan kitaaba keenya irra hin jirre dubbachuun isinaas illee aaruu qabdu malee isin aaruudha mirga qabdu garuu Sumayyaan ragaa naa fidaa kitaaba keessanirra bakka qulqullina naa fidaa jedhu naa fidaa jette hin jiruu jettani Sumayyaan dogongora tokko hin qabdu galatoomaa. eenyudha dubbatu jira Ana saabiti. okay dhiifa malee narraa ta'iti ani bakka tokkotti ruuqamaniituman amantama keessa waan taateef ruuqxanii of jalan dhoksinaa dhugaa jirtu dubbadha kaleessa nuti dhugaa dubbataa ture. Rakkoon qabu mati. Okay na dhageeffata amma miira keessa nagatti jirtanii qoy amma miira keessa nagatti jirtanii ilalu oy kana fichisiis intalti kun gabbaatee gaafa abbaa ishii gadi qeessitee gabbaatee abbaa ishiitu gadi qeessitee kiristaanni waggatti gizee Abbaa ishee targii sana viidiyoo barbaadde sun mataasiiti dhimma maatiitii keessa wanti nu galchuun jiru san sun kan mataasiiti. Kan amantaa akka amantaatti haasa'ame kun kaleessa. Waan amantaa irraa haasa'ame wanni maatii isii wal qabsiisu tokko hin jiru. Maatii fi isaa tokko isin. Anarraa waa saabii dhaggeeffadhu maalun namni na ajaju jennee dhaggeeffadhu sitti masaabii ani. Qoosum jedhameeti. Ana sitti deebisa dhaggeeffadhu siima. Ani Sumayyaanis taate kalee amantaa sarara dhufne namni martuu Sumayyaa irraa dhimma qabda Sumayyaa irraa dhimma hin qabu keessattuu isin uummanni musliimaa jechuudha anuma sitti masuma obboleessi deebisa. Amantaan islaamaa nama arrabsisiin jedhe amantaan islaamaa aqlaa gabadi siin jedhe amantaan islaamaa osoo namni si arrabsee warrummaa sun si arrabse amala gaarii si naamusa barbaachisa amantaan musliimaa naamusa qaba akka quraani rabbi jedhutti bula. Akka Quraan Rabbi jedhutti bula malee akkuma humni naa jette naa Sumayyaan ammas dala jirti laa saabii dhaggeeffadhu Sumayyaan ammas dala jirti Sumayyaan naa jedhu jettee waan agartee dubbate haqqii Rabbii fuulduratti dhaabbattee dubbadhu Barattu nagatti viidiyoo sana dhaggeesse immoo kaleessee hoggaa siinaa sottu dhaggeeffataa turte barattu mee kana qofanatti himi viidiyoo sana kutaa dhaggeeffatte immoo kaleessaa sana dhaggeeffataa turteeti. Achalan ture wallaahi Rabbiin kan na argu anillee nama akka shilaa dhagayi
ani sumayyaan dhimma takarraan qabu dhimma irraa qabdattee naasayina gaaruu dhagesiima eenyumayyuu yoo ta'e amantaa namaa kabajuun dirqama warruma kana fiduuf ijoollee kiristaanaa irra mana isaanii seene guyyaa takka mana isaanii seeneen beeku Baay'ee barattu ati amala Barattu barattu miira keessa barattu. Aashaa zinnaati Sanii miti amantaa namaa arrabsuun ni san jedhaa barbaachisa. jiru qoyaan Ustaaz Abdul Malik Wallaahi lakki keessatti warri diinii of harkaa qabdan kun isaa nama walitti hin buusinaa ishii amantaa walitti hin buusinaa warri diinii of harkaa qabdan Sumayyaa maal sirrii jirti nama rasuus Haati manaa amantaa rasuus sirriidha. ani dubbadha qoy barattuu diinii islaamaa qoy mee koode qoy dhiisi mee ati irra hin dubbatin atama maaliif amma amantirraa si baasuuf ta'an warri koomentii illee ati cadhisiiti taa'e amantii hin qabadhu obboleetti kee nuti kiristaan nuti hin dubbanna ati taa'e cadhisiiti. Musliima ta'e kiristaana ta'e humaanaa gochuu hin dandeessa. Ani garuu haqqi irratti nan barbaada. Garuu lama tokko kana seensisee dhiifama waliin. harri dhiisa. Nama Dhugaarratti du'a. dhiisi banna nama dhugaa dubbachuu barbaada. Wallahi nama si arrabsuu miti abshir nama si arrabsuu miti nama waan Mee walaa dhageessu dhiifama waliin. Laa akka kan zinnaashin uf jala kaa'e maan sumayyaa uf jala kaa'ee ganaa irra dhaanuuf ta'u kan hin barbaadu iyyuu maaliif jenna amma eenyu maqaan isaa sumayyaan isa jala galfateetoo ishiin balleessaa hin qabdu jechuudhaaf intala intalti sirumaa ija goddi sitti maa akka intala qumaantaadha ija goddi intalti ija sii gadi hin qabatu sitti maa dhugaa natti mul'ata. Ila obboleeyyan bara nuti baddu yaadii Sumayyaa deeggarutti hin jirre. Sumayyaan nama gana huruuf qara'aa jiru si galee warri ishii durayyuu Quraan hadiisa muluu danda'u akka ishii kanatti of hin Baay'ee kanaafuu hurufa sakkaraatoo jalqabdu si'an kun amantaa musliima lubbuu jetti warri dhageeffatu amantaa musliima lubbuu jetti warri dhageeffatu amantaa onneedhaan malee beekamtii miidiyaa irratti odeessanii miti si galee amantaa yoo amante Mee sillatti afacha yeroo takka dhiifama waliin jedhan dhageettan barattu barattu na dhageeffadhu wayita isin lamaan mee afacha لا والله wal mormaa jettan إلى لا أجيب صاحبي أنا بايس كم جد ما بايس كم أجيب إلى أجيب أنا بايس كم بجود أنا أجيب سيني جارو بكيه كده والله هل بنت أجيب فدان أتي أبوني سكيا سكا بجا جارو أجيب بكيه أوقاتي أبا في سجال سجيب أوقات amantaa musliimaa nam takka illee naaf hin kennine isarraa fudhachuu si Bismillahirrahmanirrahim barattu mee dhageeffadhu maal nama kuma mee macaadhisi mee gisee takkitti cadhisi Maaltu si gubaaraati kuma barattu maaltu si gubaara qoyi. ilala dhaggeeffadhu ati maaliif akkas naan jetta maal Maaltu siin jedheen. dhagene ayillee sumayyalee nama asitti dhufe ol qixa laali barattu isin lamaan dhaabaddaa mee nu dhageeffadha yeroo nuu kenname deemaa Waayee mee dhiifama yeroo nuu kenna jedhan barattu mee wal jala ati cadhisi bakka barattuun akkasuma cadhisi nuti obboleeyyan ta'e qaali yeroo tokko cadhisaame anamma masi ambii jedhi haa jedhanii Ijoollee warri keenya ajjalaa ba'a ganda namaa jalan deeminaa fi ijoollee warri keenya yeroo tokko nagaa ajjalaa ba'a kanas nagaa tura. maqaan isaa eenyudha? Iliyaasa Laakkosa lamaan tokko Abdulkarim Aisha hundi keessa nu ba'a waan tokko nu fayyadu kun ajandaa keenya miti bayyaan hundi keessa nu ba'a kalas salaamu alaikum hundi keessa nagaa nu jiraadha galatoomaa keenya waan tokko ajandaa keenya miti. saabi qoya waan biraatii miti qoya deeminaati ergaa wayii qabaane dhiifama naa godha obboleeyyan ta'e waan biraa nuti dubbachuu miti galchi masi nuti wal tasgabbeessuu barbaanna akkasii tokko tokko tuqanii Hidhamu yoo namni tokko dogongora qabaatellee ulamaa gurguddaa jira ka tasgabbeessu eeysi jira ka wal tasgabbeessu nuti immoo ijoolleen asirraa miidiyaa irraa waa waliin dha'uun sirrii miti yoo isiin dogongortee nama arrabsite isii sanuu viidiyoo sanuu haasisu yookaan immoo nama biraatu amansiisudha malee nuti warra wal jeequ miti warra waa hunda keessa tasgabbiidha waliin jiraatu kanaafuu Iliyaasa erga dhume dhiifama waliin kana waan ta'eef walitti afaan hin diddeeffatina walii obsa kinoo Laakkosa obsaan anan goromsaati. jedhi jettan maal haa Kanaaf jedhu jechuun barbaadanii dhiifama naaf ta'a. Kanu caala beeku jira. Nuti bakka isaan buunee waa dubbatu miti. Yoo an dogongore aarii miira keessaa baati namni nuti uummanni muslimaa yoo eenyu nu dogongora qabaate duddubbaa wal gorfanna malee dhumni ajandaa namaa irratti itti daballee namaaf waan wanni hin qabnu akka kiyyatti immoo Sumayyaa irra gaafiidhaa kitaaba keetirraa jettee an akka kiyyatti badii tokko iyyuu hin qabdu isin jedhaa nagaan na tura.
Deemi ishiin badii qabaanne deemi sumiyyaa gorsi kaadhe. Manaatu nama Hayyee jaamu nagaan maali tura dhaqee inshallah anillee asumatti gabaabsa hundi kenna sumayyaa. Masi rabbi tokkummaan waa kennu qaaliiwwan tiyya. masi argitee amma lakkoofsa kana seesisi dhiifama waliin qaaliiti jibaalla. Meeti qoye gisiyeetu lokaaltaa yoonyimu. Lakin lakkoofsa lama tuqanii bara jedhi jettan maal haa jedhu. Masi galatooma hundi keessan kanatti mufat of ajjeesanaa jettu dantaa keetti amantaa islaamaa eenyummaan naa kee irraa fudhatu hin garuu bakki haqqiitti na arranii wal turtii gaaruun keessan noon ageeffan miyaa kanan dubbisini ijoollee musliimarra illee lolaan jiru ijoollee kiristaanarra lolaan jiru ijoollee kiristaana ndoom arra mana isaanii seenu warra fafakkaatte amantee qabanneetiin of bukeessitan yoo islaamummaa dhugaa itti amantee jiraatte aqlaa gaarii nama simadhu amantaa nama kabajaa qas ta'eetu baate ta'e musliima ta'e kiristaana ta'e amantaa walii kabajuun dirqama saniin booda yoo amala qabaatte nama san ofitti fuudhuu yookaan beekumsa qabaatte akkanuma sammuu doomaa baattanii nama arrabsuun hin danda'amu ani dantaa isin ittiin qabu leeyoo dhiira taatan arra kootta islaamummaa irraa ganna deebisa ummata faallatu wallahi laazim ummata biti nama gorsitanii kanatti nama deebisuu hin dandeessan ani bari sumayyaa jibba shii hin qabu laakiin amantaa namaa kabajuun dirqama sumayyaa ta'e nama biraatu ta'e warra kaafira Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barattu. Muma beekaa fi Barattu obsi akkasitti miti akkasin jedhini obsi barattu maaliif jennaani wanni kun nama gurda kee seenetti naasoo qaba malee ummata keenya atilleen amantaa islaamaa dhuftee summayyaanillee amantaa islaamaa dhuftee walamaa jira warra beekota jira warri kun waliin haasoo waan kana kan ofirraa dhaabaa beekumsa ittiin qabdu namni waa jedheetiin hin jedhe abbaan hin gaafatamaa rabbiin sodaadhaa keessaa bahaa miira kana keessaa bahaa isin hin jedha dhaabbadhaa nama gurda jira ummanni wal kabajaan islaamummaallee kabajaa qabdi wanni martuu kabajaa qabaa kabajaan deemaa malee akkanumaa dhuftaniituma wal jalaa fuutaniiti wal hin arrabsinaa yoo diin irraan beekin dubbachuun qabdu barachuu qabda irraa teettee barachuu qabda malee baratteetiin kun dhugaamu kiyyiba eessa jedhameetteetiin daliila itti barbaaduu qabdu malee akkanumaan kiisii keessaa fuutanii wanni haasaan takka hin jirtu piliis dhaabaa waan kana dhaabaa keessaa bahaa waan kana keessaa bahaa isii waan badduu jettilleen. Qaba obboleessa keenya qoy miitii godhadhuutu amma isinii intalti kuni intalti barattuu diinii islaamaa kan jettu tuni ishiin kan dubbataa jirtu waan jedhamuu hin qabne irratti hin jedhamu yookiin jettee dubbatte koomentii isaan itti roobsanii fi asitti intalti kun balleessaa hin qabdu. Koomentii isaan itti roobsanii maaliif jennaan sumayyaan akkamitti qabdidha sumayyaan nuuf waaqa miti yoo isin akka tiriititti oli muuzeetitti ila obboleessa kee dhaggeeffatu si kabaja dhagaani waan takka illee hin dubbanne wallahi lazi wanta kan dubbanne ka jedhe ummanni kiristaanallee amantaa musliimaa dhaggeeffadhaa timeen baane amma waan ta'eef dhaggeeffadhaa wacinaan jala. Raatuun qabu dantaa mataa isaatti kan uummata qulfii dantaatti hin qaban nama of ta'ee jiraatudha. Koomantiin isin miliyoona koota kana keessa dhiirummaa taatan sumayyaa mataa irratti baadhaa. Siraaf wal caalsistan isin beena kan us waa mara nama dubbisina. Dhaggeeffadhu isin obboleessa kee kaama ol seentee nagaa fatte barattu sun beelaan jedhamte dandeettii hin qabu dhugaadha. Ani mixannoo gaastii innatti ergite olas seen gaastii ergadhee seen waan biraan jenneen ishiidhaan illee kin waayitana nama hin arrabsina warri kiristaanas nama hin arrabsina warri musliimas nama hin arrabsina amantaa walii kabajuun dirqama sumayyaan illee kaleessa achi keessaa dhufte waan ta'eef amantaa kiristaanas kabajuu qabdi ijoolleen kiristaanillee amantaa musliimaa kabajuu qabdi jedhe tanuma dubbii yoo barattuun kana arga dubbatan natti as dubbaa kanaaf afaan keessanii mana warri koomantii anan gas galabbate ummata gowwaa. Keerishaal imma raattanii akkama nama yaabbattan amantaa yoo taate qoy sumayyaan qoy malaka rabbiitti seetan anis sumayyaanis tokko ani waan barattuu teen waan sin jedha dhageesse kan nama raffisan ummata faallaa barattuu teen waan sin jedha dhageesse obsiitiniin ummata faallaa jedhin nama si arrabse qofa waa jettaa kana miti obsitu yaa isin waan jetten dhageenye ani waan jetten dhageenye garuu waan an jedhe beektani asirratti namni kuni namni kun waa'ee amantaa arrabsan jiran warra koomantii maraattan rabbiin isin haqachi warra koomantii fayyaan qabde waan tokko namni sun dubbarattu maal dubbataa turte mee micoon kun maarraa qabdu osoo hin ga'in kama dubbeen xumure katee nama yaabbattan mee maalan dubbachaa ture mee maalirraa mee naa barreessa dursa barattuu maal dubbataa turte naa barreessa takkittiin jirta ruuzuma quuftee nama yaabbatina ani ka jechaa jiru arras borus micoon kun haati mana kana wallahi ashalli asuma jirti ani ka jechaa jiru nama hin arrabsina amantaa musliimas kabaja kan kiristaanas kabaja tokkummaadhaan jiran jedhe obboleessi kee saabis immoo saabisni maqaan isaa ati yoo barbaadde kootu karaa keessaa dantaan qabu eenyuma hin sodaadhan sumayyaas ta'i anas ta'i
nu kaleer nama isinitti dhufe warra ijoollee islaamaa ija tokkoon nu laala. Bakka haqqiitti immoo jechuudha warri kee kiristaana ta'e isaa lolaan jiruan bakki haqqiitti haqqiidha amantaa namaa kabajuun dirqama nuti keessattuu warri amantaarra dhufne kun tasgabbaa'u gadi teenne waa baratuudha malee fun jechuu fall of laayikiidhaa fi miidiyaarra akkas jechuu kiyya kun anilleen akkasuma jechuu kiyya anilleen akkasuma jechuu kiyya akkasuma jechuu kiyya xumura ni carriso qo'amee yaada keem xumuraara na dhiisa kalaas ganna buustu na buusa obboleetti kanaafuu jechuudha warra amantaarra dhuftan kun sallamteen akka xiyyaatuun jechuudha anillee sallamteedha la of tasgabbeessi maaliif seete amantaa musliimaa ummanni musliimaa amalaan nama simata ummanni musliimaa waa hedduu beeka warri dubartiin takkitti ila nama hadiisa sammuu keessaa haga barbaade kasitti himtuu jira jechuudha quraana barbaaddu maasha Allah isaan jala deemi waa baradhu qurqubee huruufa lama beeteef eenyaan jedha asirratti gadi taa'e islaamummaa san gadi qabi baradhu akka warra sanuu fiduuf jechuudha. Ani fakkeenya warra kee fiduuf amantaa kiristaanaa keessaa islaamatti fiduuf tokkoffaa amala na barbaachisa. Atta amala duraan hamaa yoo hoon ta'e gizeen amantaa islaamatti dhufe ilaalcha gaarii qabaachuun qaba maatii kiyyaaf. Caalatti gargaaruudhaan waa hundaan caalatti argamuu qaba. Amantaa musliimaa kana isin barsiise malee sharri miti kan nu barsiisu. Amantaa musliimaa alhamdulillah. Dhugaan isiniin jedha. Kanaafuu ijoolleen musliimaa tokko jechuudha. Fun of hin godhina kan dantaa isinitti qabu. Nama takka sodaadha. Musliima ta'e kiristaana I don't care. Of ta'ee jiraadha garuu nama arrabsina mee barattuu maal dubbatti micoon kun yaadni ishii maal jettee nu hubanne hundi waluma seenee beeratti kootoo dhiira taate kara keessattiin wallahi laazim ani ka jechaa jiru amantaa nama hin arrabsin as ta'e musliima ta'e kiristaana ta'e wal kabajaa jiraadha sumayyaan illee ana wajjin amantaatti dhuftee miti amantaa filannee dhufne islaamummaatti gadi teenne quraana keenya qara'u waan ulamaan jedhe dhaga'u amantaan islaamaa maal of keessaa qaba jennee barachuudha malee amantuma sanuu ummata kiristaanaa yaamuuf maal si barbaachisa barumsa qubee elifii lama beekteef iyyaan olin asirra sumayyaas dantaatti hin qabu warri ishii deeggartas dantaatti hin qabu siraafuu ijoolleen kee tokko jechuudha sumayyaa jettan keer inshaallah nus akkuma ishii sallamteedha waan nama arrabsuuf kiristaana waan arrabsuuf obboleetti galatoomi nagaatti naa tura warri musliima assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu yaani kee osni ta'uu baadhu of ajjeesa abbaan barbaada gin wallaahi suma wallaahi waan biraan nagalchuuf deemtan ijoollee musliima aabadhu warra zala kuume caccaartu jechuudha sumayyaa laa zala jirti sumayyaa yoo jaalattan dhaqi gorsi obboleetitti qaali sume wanni kun sirraan eeggamu amala gaariidhaan ijoollee uummata kana simachuu qabnu sinittimu nama meeqatu wallaahi laziin amala isaatirraa ka qabe shahaadaa qabate koosii agarsiisa kara keessattiin amantaa musliima amala nama barsiisa amala gaarii yoo qabaatte ilaalcha gaarii akka maatiin keetuyyuu indee ilmi keenya kan gizee dura amantaa san kiyya keessatti kiristaana keessatti nama hamaa taate arra musliima keessatti maal argatte ka jedhu dhufee shahaadaa hojii qabachuu danda'a amantumaa osoo irraan beekin jechuudha. Amala horadha qixxuma quuftanii waan kursiitti hirkattanii jechuudha amantaa kun akkasii no amantaa musliima ta'e abbaa waa fedhe aman isa turraa gaafatama gaafa fuula rabbii deeme anis ka islaamummaa qabadhe ana turraa gaafatama maaliifan akkan amane garuu nam beeka jettanii keessan baxabaxina keessattuu obboleewwan kiyya musliima yoo raayyaa dhaggeeffatta warri raayyaa dhaggeeffatta gahaadha wallaahi haala ummata kan itti simannu jechuudha. Ijoollee kiristaanaan wallaahi rabbiin na argaa shahaadaa qabadheeti arra mana isaanii seenu rabbiin tokko kan argu ani sanuu humaallee hin jenneen walaa kabanyuu jedhe malee ijoollee kiristaanollee sumayyaa arrabsaan jiru sumayyaan dogongortee jirti namni ajaa'u bishaan oromiyaan guutuu qabdi warra ajaa jettee nama arrabsuu hin qabdu osoo ta'eeyyuu haadhaaf abbaa ishee abbaan kiyya ajaadha inni qadu jetti hin jedhamu sigalee kanaafu ka fudhatte ka fudhachuu baate gurra keetti calamu kanan dubbadhe malee fakkii afaan kanatti hin banii turtii gaarii. وشهادة أمة ركوتا ما بسم الله نونا قوي بوهان درسي ميرا كسان قاليني نسمى ديسي هاتي مانا كنا تسقبينا ساتر لا اسكي ورجل الناس هنا والأجيب فنداتي براتو ميوت قولي عبد الله كيم والأجيب ميتي قولي دمي عبد الله كيم سوريتي وجين هاسو بربادي براتو لغاكي دبتي جزي بكا لغاتي نمن إجاني دمو dhugaa itti himuun giddaa jedha si galee maqdiyaatu yoo ati haymanotii kee kabaje nu iskeesii kabanya yoo ati waan bareedaa nu agarsiiste waan bareedaa nu barsiiste nu iskeerasitti harkifanna malee asirra dhuftee nama arrabsiteedhaaf dagmoo kaa nama aqoshoosteef kaa haymanotii nama rakasiisteef nu illee gadi baanee keessan bora akkasumatti arrabsina kee akkasumatti rakashiishnaa jechuudha. Kanaafuu dhugaa jirtu dubbatte warri sumayyaa jala deemtanii sumayyaa kingi jettan sumayyaa amantii musliimaa duraan Nabi Muhammadin dhukke irraa kaasaa baate ammallee taanaan waan haga argattee Ameerikaa jedhamu san jaarsa garaa dibbeesii san bira geechisan gizee isa gadhiiste dammoo isa nama biroo biran dhaqinati isa wajjin raftee akka inni seeraan ishiin dalagne
Nama biraa Abdullahi biraan Kim dhageenye si bira. Abdi miyuut godhi bannaa. Sumayyaan arrabse malee singalchu Sumayyaan arrabse Abdullahi Kim Sumayyaadhaan likkii ishii tan itti magashii gahutti. Ammallee taanaan namticha garaa dibbee kan algaarra gizee wajjin rafte yoonni bakka ishiin geechu san bakka ishiin barbaadu san hin gahin viidiyoo waraabdee akkuma haadhaaf abbaa arrabsite sanitti isallee arrabsiti. Hadda yoo si rukutan barboormu ana maaliidhaa jedhe dubbadurra. Sumayyaa qofa arrabsi nama biraa maali? Sumayyuu mattan dubbachaa jiran singalchu Sumayyaattan dubbachaa jira. Namticha garaa dibbee kan sanitti himaa Seeni dhisi isa waa'ee sooshaal aanishii isi waa'ee akka dhuunfaa isi. Waan isaan algarra walii hojjetan hin galchuu dhiiseen. Isa isi baay'ee. Algaan isaanii isaa walumaa. Bora kan arrabsamneef masxanqiqaa kennaafii jiran ijaarsa ishiitti. Kaabbaa arrabsite ijaarsa dhiisti. Teetiifuu jaarsa argadhu ati singalchu ati dhiis. Abdullahi Kimi kana gaddarbi bannaash kana konka. Abdu qoyme tokko maalin Qullaa deemtu san huccuu godhu dura. Bannaa deemeti faandoodhaan rigaddu gizee bishaan dhabde Abdullahi Kim. Sharmota qullaa deemtu san bane. Shamaa waslaatta warra hin dhiqattu iyyuu. Abdullahi Kim gaddarbi masi. Ollaa keetuu namni hin buru. Konkicha deemi faandoodhaan rigaddu. Gizee bishaan dhabde sunnaadha faandoon biyyeetti nagi. Bishaan sanuun arge sanuun dhiqattu waggatti namni si dheessa osoo si galaa. Balee konkicha deemme. Bannaati nuyi dhalaan kiristaanaa barnadiifaa bishaan itti ganna akka kee faandoodhaan rignee madaarraa gadin sanaan jenne. Seenuu baasee dhiis dhiiseera amma muyitti godha dhufa. Innaa ka meeshaa isaa faandoodhaan rigachaa xurooftu naan jedha ka faandoo caara ciraa'u jira faandoof biyyeetti naqan. Yaboo dhiisi seenuu amma dhiisi. Mucaan fuuldura gaa'edhee taa'aa garuu. Maam rabbi sinaa ajeessu inshaallah rabbiin tokkochi dhugaa nu qabanne ijoollee kiristaana warra jala deemtanii kiristaanni xiraadha jettanii sin faandoo harree barrijaan harreetiin bargarri gattanii fincooftanii kan biyyeetti hartanoo rabbi isaa na ajeessu dhiisi an seeraan dubbatu ture haga ammaa jechoodha namni namaan hin ajaaje ofii isaatii